kiyyaa dukkana kana gartee ka dukkana kee taa'eetiin hanjamu kanattiin likki isaa itti hima jedheetiin dhufe daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya sheer laayik godhaatii biraan naa gaha. Nama ifiifuu badii qabu badii jalaa baasuuf fiidan. Badii jalaa baasuuf fiidanii waan hin malle dukkanatti jambaasina. Dukkanatti jabaasaa jirtanii. Dukkanatti ilkeen isin nyaadhuuf hin tokko tokko keessanitti mana manatti isin dhufan. Namni si oliis akka jiru beeki. Jabaa si oliis akka jiru karaa fedheenu wama fedheenu jabaa si oliis akka jiru beeki. Dhugaa ofitti himi. Gaafa hubannaan manatti takka takka duraan. Duraanuu wal beena. Dhuunfattis wal beena, manattis wal beena, lafarrattis wal beena jechuudha. Abiraahimii balloodhaa baharii. Booda akka isheenoof hudduu harree isin akkana dhugaa sitti maane. Hudduu harree dhugaa sitti maane. Jala muree sitti hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyee akkam jirtan? Fayyaa qabdanii jirtanii bakka jirtanitti hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyee sabaa bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin biraa ga'u isin jechaati deebinee dhufnee jirra. Isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama guddaa isin jechaa haaluma yerootiif isinirraa banne haa ta'u malee deebinee dhufnee jirra. Maaliin nu dhufte jechuun keessa hin oolu har'a waan addaatiin qabadhee isin dhufe. Kiyyaa dukkana kana gartee ka dukkana kee taa'eetiin hanjamu kanattiin likki isaa itti hima jedheetiin dhufe daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya sheer laayik godhaatii biraan naa gaha. Kiyyaa dukkana kana dukkana fakkaatu kan agartee eenyu jechuun keessa hin oolamu Umar ka agartee birraa awaalee jiru kan bakka itti awaalee hin beekamu kiyyaa dukkanaan wal keessa deemu kan sheexaanii wal fakkaatu kanaan birraan waan balleessee waan godhe tokkollee waan qabu yoo jiraate akka namaatti nama gorsuun nama loluun waan jiru garuu birraan nama waa balleessullee natti fakkaatu nama waa godhullee natti fakkaatu birraa jechuun dachi kana dachi akka lafa kanaatti yoo irra deemte waan nama quuqu natti fakkaatu birraa Oro TV jechuudha abbaa chaanaala birraa Oro TV akkanuma gaa Muktaar Wowween abbaan chaanaala birraa Oro TV jechuudha waan takka waan nama godhu waan takka waan nama tuqu natti fakkaatu innaa miskiinummaa isaa innaa gaarummaa isaa irraa kan ka'e jechuudha kun dukkanii eessaa akka dhufe hin beekamu dukkanaan wal fakkaatee viidiyoo inni maru guutuu yoo laaltan laalame viidiyoo kana dukkana keessa deemaatii dukkana keessatti mara dukkana keessa deemaa dukkana keessatti mara ka ofuuhu dukkana uffatee deemu kan nama gaariidha ani shaatiraa ani maalidha manatti isinii dhufaa hanjamaa adda addaa kan hanjama sanuun maqaa namaa tokko waamaati maqaa namaa tokko yaama balloo bahaar madirii maawa eenyu oli jirta isaati ati eenyu oli jirta ati bada dukkanamati bada gurraacho eenyu oli jirta beeti wannummaan ati kanatti hanjamtuuf eenyu oli jirta mucaa yoo baase afaan nagaati tokko manatti isinii dhufa tokko maalis ni jedha abboo hanjamaan kan keessirra jira waan ati haasoftuu fi wanni ati gootu kun humna keetii oli tarkaanfataa jirta kan keetii oli dubbataa jirta kanaaf obboleessa kiyya obbolummaa rabbiiti si kadhanna gurbaa kana nuu gallakkisi birraa nuu gallakkisi yookaan akka kanniisaatti namni sirratti garangalin dhugaa sitti himan xarraq jechuu kanaaf eegartee dukkana kee deemteetiin maa aduu guyyaatiin waraabna ree eega bakka jirtu nama himuu barbaadde kottaa bakka hin jiru kana qalbii laalladhaati kottaa viidiyoo irratti laalladhaati dukkana kee deemtaa eessan namni laallata moo ganda keessan kaarabaan hin jiru ganda dukkanaatti teessee waa dalagdaati dukkaneeffattee warra dukkaneeffattee ni carraa ofii laallatu sani warra sanirraa yaati kanaafuu namni akka ilmoo namaatti yoo balleessaan kee kana jeetii nama gorfata nama lolata nama hidhata diinummaan ati dalagaa jirtu maali diinummaa ati dalagaa jirtu maali ati humni kan kee humna namaatti oli eenyu oli jirta ati akkamii of laalaa jirta bani aadam guutuu sodaadhu jetta sanuu afaan baaste ati eenyu oli jirta yoo booksi taates kottaa
yoo ulee taates kottaa, yoo agartee sammuun taates tikniikaan taates kottaa. Bar tokkoonuu kan namaa waliin jirtu hin jirtu. Nama jechuun beeka gaafa jette, gaafa beeka of hin jette, beekaan si olii akka jiru beektaa? Ani goota gaafa jettu goonni akka si oliitis akka jiru ni beektaa? Ani jabaadha akka jettu jabaan akka si oliitis ni jiru beekuu qabda jechuudha. Kana hundaahu namni si caalu guutee jira jechuudha. Samirra of hin baasin. Ilmi namaa ol si haa baasu malee ati of hin baasin. Abbaan of hin shaadu dhugaa sitti himaan. Of hin jejin. Abbaan of hin jeju. Samirra of hin baasin akkanatti. Sihii samirra deemu kana namni kophee jala si deebisa. Sihii samirratti deemee hanjamu kana namni kophee jalatti si da'asa. Anaa kannisaaf. Namni si da'asa wallahi dhugaa sitti himaan. Jettee immoo agartee birraan roorroo meeqata magaalaa tana keessa deemaa turte guutuu siidha. Nama agartee adda durummaadhaan nagaa labsaa ture jechuudha. Nama adda durummaadhaan nagaa labsaa ture jechuudha. Ni beekna jechuudha har'as boruus. Seenaa isaan dabalu. Garuu ati kaleessa dhuftee bakka dhuftee hin beeku. Dukkanaan wal fakkaattee dukkana keessatti inni ati akkana hanjamtu maqaa namaa tokko yaamaa harakaanni ati kana gootu kun maali obboleessa kiyya? Dhaabi harakaata kana. Dhaabi sirraa bareedaa hin jirullee garuu immoo akka namni si oliitis jiru ni beekta jechuudha. Namni sirra jabaatis akka jiru beeke. Tikniikaanis taate, booksiinis taate, uleenis taate, wama barbaadde namni si caalus akka jiru tana beeke. Namni si caalu akka jiru tana beeke. Dhugaa ofitti himi. Ani jabaa jechuun booda agartee gad deebitee mul'atin. Akkuma gootummaan kee labsattu kana labsattee galma geessa sitti fakkaatin. Dhugaa sitti himaani. Dhugaa sitti himaa sii ta'uu liqimsi sii ta'uu raatu gaa tufi ofirraa. Yoo barbaacha koo qabaattillee manatti kottu. Tokkoon mana sinii dhufa jettee nama sodaachisin. Sodaa kan kee namni qabuus hin jiru. Tokkoon manatti sinii dhufa abaluu malaaxaa fi maadirii maawoo. Ati arrabarraanii rifeensa baastee jirta moo maali? Ati arrabarraa rifeensa baastee jirta moo maali? Kanaafuu obboleessa kiyya dhugaa sitti himaati birraa gallakkisi. Hagasuma. Namni si oliis akka jiru beeki. Jabaa si oliis akka jiru karaa fedheenu wama fedheenu jabaa si oliis akka jiru beeki. Dhugaa ofitti himi. Anuma jetteetiin namni agartee samirra of hin baasin. Namni si duubaa ol si baasaa jirullee jiraate jalaa hafi. Irraa dhaapha. Umar sitti himnee jirra. Si kadhannee jirra. Booda akka isheen hofne. Hudduu harree sin akkana dhugaa sitti himaane. Hudduu harree dhugaa sitti himaane. Jala muree sitti hima. Siif ta'u akka ilmoo namaatti rakkoo teessan ilaalla. Si ta'uu baatu immoo samirra baasteetiin of hin deemu kana hin ta'u sun hin taatu. Samirra deemtee samirratti of deemuun sun hin ta'u sun. Abbaa badii qabu badiidhaan muran. Abbaa balleessaa qabu balleessaa isaatti himan. Likkisaa adabuun ni jira. Hidhuun ni jira. Tumuun ni jira. Ammoo kan kee kun guyyaa meeqa guutuu nama as buustee dhabamsiistee jiraa fi hin jiruu addaan wallaasistee nu rakkisuu kan dhaabi gurbaa gallakkisi. Gallakkisi akka ilmoo namaatti as kottuuti siif rakkoo jirtu ni ilaalla. Si ta'a haala wasaala. Siin ta'u waliin gabbaana rakkoo tokko hin qabu. Hagasuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota kiyya yoo miira keessa isheenii dhiifama naaf uffishaas ni jechaati. Laayik sheer godhaati gurbattii tana biraan naa gaha. Laayik sheer sabskiraayib godhaati gurbattii tana biraan naa gaha. Loosomaatu.